eegale. Alo? Kataafaa akkam jettan Ito achi deem. daa'ima tana fuudhaatii fi nuti gara saawaatii nu deemne ishinis gargaarsa keessanii akka nu addanaaf ishii jaal wanni manni kana gumaachan dhaamsa maal dabarsaaf iddoo ummata kanaaf. Ummata hordoftoota Namatu achi deema. daa'ima kana akka yaalamtuuf gumaachan maal jettan? Ani wannin jiruun ummanni keenya kan Oromoodhaa kan Islaamaa hundinuu haa galatooman waan rakkoo furoo ta'aniif amma duraas hojjechaa jiraniif amma sanallee eega itti seenii hojjetan haa galatooman isaan gaafadha. Bakka deemanitti gomma makiinaa isaanii hunda haa tiisuuf jechuudhaan barbaade. Ayy galatoomii obboleeyyaa fi ammallee gargaarsa keessan nu barbaachisaa sababa fuunee deemnaa du'aayi warri gargaaruu hin dandeenyellee du'aayi keessan cinaa dhaabbata isin jira warri amma dura gargaartanillee hedduu galatoomaa du'aayi keessanii fi gargaarsa keessanii nis nu addan bayinaa isin jira. Hubatee fuudhee amma humna nuti itti dhabne kana jechuun akka waa wallaa ajaa'ibnu ta'e humna namuu itti dhabeeti kanatti ijumaan laalleetuma gargaarsuma ooma qarshii 2 3 4 kana namuu darbaa jira beeta garaa nu dadhabeeti garuu har'aan tan ammaan tana isin dhuftanii kanatti wanna godhuun tun haalaan nu gammachiisa haalaan rabbiin galatooma isinillee bika jirtanii fayyaa isinitti haa ta'u kabiraallee fakkii keessanii ta'e gama isaa bira akka dhaabbatu. Ilmaan Oromoodhaa har'aan tana wal gargaaruu qabu. dhufanii bika tana dhaabbachuun kun isinirratti isin fakkii uummata saniif taatanii fi har'aan tana fuulduraaf ilmaan Oromoodhaa kana caalaa hadooddii qabaachuu hadooddii walii qabaatanii hadooddii ilmaan Oromoo quuqaa qaama isaa itti dhagahamuu qabu. Quuqamni isin dhagahame kun kabiraatti dhagamee gargaarsa fuulduraaf illee godhuuf qabanii isin gargaaru isin cinaa dhaabbachuu qabanii jenna galatooma. Galatooma nagaatti. Rabbi wal isin haa galchu.